bishaan guyyaarraa eebbisne jiraattota magaalaa Adaamaa amma jiran tajaajilurra darbee fedhiin jiraattonni magaalaa Adaamaa guddachuu qaban caalmaan kan si'eessu gaafii investoroonni biyya gargaraa Adaamaa dhufanii invest gochuu barbaadan bu'uuraan akka dafanii murteessan yaada isaanii geeddaru jijjiirama waliigalaa imala badhaadhinaa mootummaan keenya qabateef fedhii jijjiiramuu uummanni keenya qabate caalmaan kan utubu waan ta'eef piroojeektii seena qabeessadha. Egaa piroojeektii kana erga eebbifnee amma ittaasee kan dhufu bulchuudha. Bishaan manaan ga'uun isa jalqabaa ta'uu danda'a. Bishaan kana uummanni fayyadamee irraa fayyadamee jireenya isaa akka fooyyeffatu akka itti fayyadamu gochuun dhaabbanni keenya gahee olaanaa qaba. Tajaajilli bishaan dhugaatii magaalaa Adaamaas seericha kana hojiirra oolchuudhaan guyyaa har'aa piroojeektoonni eebbifame kun eebbisamuu qofa osoo hin taane teeknooloojiin deeggaramanii rakkoo qunnamu hunda battalumatti furmaata kennuudhaaf akka mijatutti tajaajila akkasii diriirsuun kan jalqabaa waan ta'eef sochiin magaalli Adaamaa Ismaart Adaamaa jedhee qabate san keessaa jalqabii guddaa waan ta'eef bulchiinsa isaarratti kunuunsa isaarratti hordofii isaarratti kana caalaa yoo cimsine tajaajila mootummaadhaa tajaajiloota garaagaraa uummanni nurraa barbaadu salphaa godhuu fi uummanni akka irraa fayyadamu taasisuun ni danda'ama. Bishaan dhugaatii waliin ga'uu keessatti fi misooma enerjii haaromfamaa fi teeknooloojii babal'isuu bara 2018 keessatti baajata maddeen adda addaatirraa piroojeektoota bishaan dhugaatii 2333 xumuruudhaan uummata miliyoona 2.5 obaasee jira jechuudha. Egaa bishaan lubbuudha. Bishaan bu'uura waa hundaati. Bu'uura dinagdeeti, bu'uura fayya qabeessummaati. Akkasuma bishaan magaalaa miidhagduu fi hawwattuu magaalaa Adaamaa kana piroojeektoota 2300 kana keessaa tokko jechuudha.